Nageenyi waaqayyo isiniif haa baatu. Akkam jirtan nagaa keessanii nagaa kooti galata waaqayyo isin akkam nagaa dhabiti. Anis nagaa kooti galata waaqayyo isinis nagaa ta'an jecha warroonni maatiin aan taane maatiin haa ta'an subscribe godhaa. Warroonni immoo ganni jawaadhatanii waan hundumaa na jabeessan waaqayyoon isin haa eebbisu eebbifamaa isin jira. Viidiyoo kiyammoo amma dhumaa naa daawwadhaa isin jira. Ana viidiyoo baay'ee nama kofalchisiisudha dhugaa waggaa ani ja'a akka jechuudha namni akka kolfa dandeechanii kolfa obsuun danda'u jechuudha. Inni baay'ee tokkoon kolfaan jira jechuudha akkam takka waraabu beeku garuu jechuudha. Kilooyi akkuma argatu ijoolleen kun baay'ee nama bohaarsan dhugaa dubbachuudhaaf. Nah, ini akkas sana jettee ministeerri irraa fudhatee jira. Ammoo koofiyyaa tafe mallayyu jedhama ta'e. Innaa isa tafe sabichaat irraa fuudhu tafe ma bakka. Natti tuqeen jechaan kanaan tuqeen hin danda'amu harka kee tokko ishee akkana irratti hin buusne jechaan jirti. Ishiin jabaala. Bali Arsii Wallagga jechaa jirti jechuudha. Bali Arsii Wallagga jechuudha. Sirba wayii banattee jirti. Sirba wayii jalaa sirbaa jira. Yoo sirbaa jechuudha. Bali Arsii Wallagga maal jedhu sirba wayiiti jechuudha. Qubatee inni mataa ofirraa ciraa jira. Bakka hin danda'amne irra. Isheen sirbuma isheerra jirti jechuudha. Bakka sirbaa jirti. Dhugaa waaqayyo baay'ee fataa nama godha jechuudha. Naannoo taa'ee qamataa ofirraa ciree taa'ee egaa isheen inda'u haa caalu iyyuu masmaayyuu hin qabdu. Dhugaa baay'ee das namatti tola jechuudha. Baay'ee itti bohaareen jira. Wow. Fataa nuunji akkasitti dubbin jechuudha. Koteera inni bakka maayinni irra maal dibattee maayinni akkasii bakka jechuudha. Bakka maayinni addunatti taatee waan akkasii jechaan jira jechuudha. Isheen baalee arsee jechaa jirti jechuudha. Sirbaa jirti jechuudha. Baay'ee ministeeritti illee muudiddeerti jechuudha. Dhugaa waaqayyo. Ani jechuun dhumarra faatte jechuudha baay'ee nama kofalchiisa dhugaara bakka ibsaan dabbichaa jirta jechuudha. Naa qoonqatti jirtee jechaan jira. Gurra qabdee kaastee jirti. Gurra kaastee innaa nyaata naa fide jechaan jirti jechuudha. Kunti isheen teessuu innaa kee bishaan fidee jira. Bishaan qiqqaafii jira. Akkatti isheen tarcaastu jechuudha. Bazawee jetteen jechuudha. Guggufuun akkamitti akka sirraa bareedu kan asitti maal gaafadha. Roozii xiree fide wanta jechuudha. Mokoranii xiree isaa fidee jechuudha. Cilfaan immoo ammoo gaaggaa abbaa kun. Roozii xiree maaliif sii godha kanamatti godhattee jechuudha. Kana nyaata waraabaa jechaa jirti. Roozii xiree itti fidee dhufe. Kanas nyaadha mootteen dammadni waaqa innis ashuu danda'a godii kee bichaa booda waaqa godii kee roozii kana nyaadhu wayini nyaachuu biddeetti nyaadhu bakka nan biraasii bidee fayyadamee asitti kan bijaamatti darbu biddee maaliin dhaquun jetteen jechuudha. Maalii dhaquun daa'imatti fidee beekna daa'ima bijaamatti darbeera jechuudha. Fadhu kootachi deemee jireenya isheen bakka dammaqi ofiin jechaa jira kinoo sammuu dammaqi eebbaa dammaqi ofiin jechaa jira jechuudha. Dammaqi eebbaa dhugumatti dammaqi wayinni kinoo yoo zarraf jechaa jira bakka zarrafii. Bakka gadi qabuun qaba akkuma ta'e jechaa jira. Fidhe qakin surreen illee baafame ministeeriinis baafame jeef kaawwanne akkasii
Whasp sap sap. Oga baay'ee nama kofalchisiisu baay'een kolfaa jirani. Inni gidduu kameraan dhaabbatanii kolfaa jira jechuudha. Asuma madaamin maal akkatti kofaltiin taatti naan jetti gaarobbi kiyya. Baay'een nuti jetti ni buusteerti kunoo. Naayini buusteerti hojjedhu kusheenan barbaadu. Whasappi Wallagga Arsii Baalee jechuun wayyaa jettee ni buusteerti. Wayinee nama mararte. Maka bakka daa'imatee qabattee akkaataa na bakka daa'ima fidoo daa'imman bakka kennu daa'ima fidootti kennee jira. Akkasii kennu kana sirraa bareedaa. Ministerichi lafa haa taa'u Whasappitti maaliyyoo itti Whasappitti hophi Whasappitti jechuudha. Kennu daa'imatti kenne deemicha koo duraatti taa'arteerti bakka gubatteerti wayneen danda'amne. Narraa deemettee bakka gubatteerti waan ta'eef daa'imatti qabadhu maal goota deema. Shayyeen yeroo akkas kaasatti. Inni ammachee bakka ittiin bohaartan abdiin qaba waan ta'eef bilis viidiyootii hammaduma naalaalaa hammaduma daawwadha isiniin jedha. Fataa ittiin jiraayi na jajjabeessaa isiniin jira laayik godhaayi saskiraayib godhaayi. Ishee akkasii kun akkatti fataa yeroo hojii fittanii bakka fataa kan isinii godhu isinii manneen qabaddeen guyyaala ittiin bohaarra sila barichuu iyyuu bara wanni ittiin gammadanii jira wanni ittiin bohaaran hin jiru waan ta'eef na bakka akka waaqa keenya gaditti shuma akkasii kana ilaalletti ittiin fataa jenna maaliif wanti martuuyyuu waanuma bakka waanuma miidiyaa kanatti wanni nama argitu hundumtuu waan nama gaddisiisu bichaadha bakka akkas ta'e bichaadha jechuudha. Bakka wanti nama bohaarsuyyuu hin jiru jechuudha. Buqqaalee waaqayyoo dhaggeeffatte bakka wantoota akkasii kana yoo laalte qorichuma bareeda sammuu nama firii namaa godha jechuudha. Amma kinooni hojii madaamii fitee madaamii wajjin waxamaa oolanii sammuu wal nyaanne sammuu na nyaatte kana as dhufeetiin immoo kinoo amma loonii sammuu kiyyaa zoorfachaa jira jechuudha. Kanneen itti fataa jechaa jira ittiin bohaara jira jechuudha. Bakka kan guyyaa wal aarsaa oollatanii irraa fadheen jira amma jechuudha. Maaliif isaanitti fataa jedheen jira bakka kolfeen jira bakka dhugaa rabbi jira. Injaa warri silkii hin qabne garuu akkamitti akka jiraatan hin beekne. Injaa silkiin tun xiqquma ija koo duraa deemta hin danda'u jechuudha. Dhugaa waaqayyoon bakka yoosuma bakka aarii kootti irraa fadha jechuudha. Bakka laaliin ittiin bohaara amma immoo eegan jara kana argadhe siriyyuu natti caalee jechuudha. Fataa ittiin jechaan jira. Isinis immoo akkatti fataa jettanii abdiin qaba. Inna viidiyoon kiyarraa kana fakkaataa warroonni maatiin haan taane maatii taa'ii subscribe godhaayi isiniin jira. Akkasuma immoo akkatti fataa kan sin godhu viidiyoo qabadhee yeroo maraayyuu dhufuun na yaala. Inna kana isiniin jedha amma viidiyoon biraatii walitti deemuutti nagaadhaan naa turaayi. Bye bye.